dhiifamni imala guddaadha jireenya dhala namaa keessatti isa guddaadha jedhee jala mura jechuudha. Kitaabni kun kiristaanni tokko yeroo biyya lafaa jiraatu haala kamiin quunnamtii waaqa wajjiniitiin akka inni gochuu qabu. Sodaa waaqaa nageenyaan jaalalaan waaqa wajjiniitiin haala kamiin akka inni jiraachuu qabu gadi fageenyaan kan ibsudha. Dhiifama namaa gochuun, namaa obsuun sodaa jechuu miti, wallaalummaa jechuu miti. Otuma beeknuu, otuman sodaatiin garuu kan nu baasu dhiifama gochuu waan ta'eef. Waaqayyo abbaa dhiifamaadha. Gaafa jennu kanatti hunduma isaa gochuu kan danda'u guutuutti dhala namaadhaaf garuu dhiifama. Karaa fayyinaa, karaa qajeelummaa, karaa badiisaa irraatti deebi'anii dhiifama kan jedhu qopheesseetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dhiifama nu taasisuudhaan addunyaa kana keessatti akka nuyi jiraannuuf iyyama isaa nuuf ta'e jechuudha. Keessumaa bara haraaraa kana keessatti akkuma moofaa keessa kakuu haaraatti gaafa dabarree jennu kanatti Waaqayyo badiisa hunduma isaa bara 5,500 hojjetamaa ture sana ijoollee addaamirra rakkina ga'anii ture sana darbaa dabiinsa ga'anii ture sana daddarbaa isaanii cubbuu isaanii sana hunduma isaa dhiifamaan goolabe. Dhiifamni sunis kan inni raawwatame fannoo irratti qoosaan miti aarsaatiin. Aarsaa dhiyeessuudhaaf bakka aarsaan dhiyaatutti godhattu sanatti jalqaba obboleessa kee yakkitee yookiin gaddisiiftee jirta taanaan yookiin immoo sitti yakkee jira taanaan aarsaa sana dhiyeessuu keetiin dura dhaqiitii obboleessa kee isa yakkite sana isa yakkisiifte sana dhiifama godhiifiitii dhiifamas gaafadhuutii deebii kottuutii aarsaa dhiyeessii jedha. Kanaaf aarsaa dhiyeessuu sana duraa dhiifamatu dursaa jechuudha. Dhiifama gaafachuutu dhiifama gochuutu duraa jechuudha. Aarsaa fuula Waaqayyootti dhaqanii dhiyeessuun sanaan dura. Kanaaf kitaabni kun kana of keessatti hammatee ni jira. Kitaabni kun guyyaa eebbisaa fulbaana 30 bara 2014tti in eebbifama wanta ta'eef guyyaa eebba sanaas argamtanii barsiisaa keenya jaallatamaa amantaa isaatti cimaa Waaqayyo surraa isaa ayyaana isaa kan baay'iseef amala qabeessa kan ta'e nuyi akka mucaa dhabaatti kan isa jaallannu yeroo hundumaa kan kunuunsannu yeroo hundumaa afaan isaa keessa kan ba'u kan akka dammaa kan nama timinyaa'u akka annanii kan nama qabbaneessu kitaabatti jijjiiruudhaan kitaabni isaa kitaaba 5ffaadha amma kan qophaa'e kun bakka sanatti argamuudhaan kitaabni akka mucaatti lakkaa'amu wanta ta'eef mucaa isaa kana akka eebbistan guyyaa sanatti bakka sanatti argamnee hundumti keenya iyyuu gammachuu mucaa obboleessa keenya kanaa wajjin barsiisaa keenya kanaa wajjin akka hirmaannu gamanuma isin afeeraa. Kitaabni kun yeroo isaa kan eeggatedha. Yeroo isaa kan eeggate yeroon jedhu yeroon ammaa hundumti keenya akka beennu sadarkaa addunyaattis ta'e sadarkaa biyya keenyaatti yeroo waljibbi hammaatee namni walii isaa galaafatee namni waa xiqqoo walii obsuu dadhabee yeroo inni tarkaanfii hin taane tarkaanfii hamaa walirratti fudhachaa jirudha. Egaa kitaabni kun immoo yeroo isaa kan eeggate kanan jedheef kitaabni kun maqaan isaa dhiifama jedha. Dhiifama jechuun maal jechuudha? Dhiifama maaliif namaa goona? Yoo dhiifama namaan goonu ta'e maaltu nurra ga'a? Laphee dhiifamaa akkamittiin arganna? Kan jedhu kitaaba qulqulluu keessatti duudhaa wangeelli qabu ifatti baasee kan nu barsiisudha. Kitaabni kun duudhaa keenya aadaa ganamaattis nu deebisa. Duudhaa keenya keessatti hawaasni Oromoo hundumti akka beeku gumaallee dhiifamaan araarsa. Nama wal ajjeesee lagatti geessee harka dhiigan walitti dhiqachiisee dhiifamaan walitti araarseetu gara mana isaatiitti deebisa. Namni sirna abbootii keenyaa duudhaa kana keessatti lagatti dhaqee harka walitti dhiqate gaafa manatti ol deebi'u ijaa waliin ba'u. Wal ajjeesuudhaaf waliin adabsu. Kun akka biyya keenyaatti aadaa Oromoon qabu aadaa itti boonuu qabnudha. Iddoo biraatti namni yeroo waa walirraan ga'u wal himachuu fiiga, wal ajjeesuu fiiga, walirratti tarkaanfii fudhachuudhaaf abbala. Egaa kitaabni kun kitaaba hubannoo gaarii irraa argattanidha. Kitaaba kana bitattanii akka dubbistaniittiin jireenya keessan hafuuraa jabeeffattan dhaamsan qabu isiniif dabarsuun barbaada. Kitaabni kun ijoollee mana bataskaanaa kan ta'an yookiin ijoollee
mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa isa tokko kan ta'e barsiisaa Daaqon Daani'el Caalaatiin kan barreeffamedha. Isa kanarratti yaadni adda addaa kennameera. Haa ta'u malee kitaabichi mata dureen isaa dhiifama jedha. Dhiifama jechuun immoo dhiisuu gaafa hiika isaatti hiiknu jechuudha. Dhiisuu irra darbuu irraanfachuu jechuudha hiikni isaa. Haaluma kanaan araaraaf bu'uurri dhiifama. Namni dhiifama gaafate araara ni argata. Manni kiristaanaa keenya hojii kanaaf abbootii, jaarsolii, hayyoota fi daaqonoota barsiifatteettu ishee kana isaan waliin ta'uudhaan sabni hunduu karaa dhiifamaatti akka dhufuuf harka ishee bal'istee ni eegdi. Bu'uura araaraati akkuma jenne sana jechuudha. Araara jechuudhaaf dura dhiifamatu gaafatama yookiin dhiifama hoo gaafate namni tokko araara argate jechuudha. Kanaafuu abbootiin keenyas yookiin hayyoonni mana kiristaanaas isa kana barsiisu jechuudha. Namni hunduu jal'ina irraa deebi'ee, dabina irraa deebi'ee, yakka irraa deebi'ee. Kitaabni kun haala biyyi keenya Itoophiyaan keessa jirtullee, haala mucaan namaa addunyaan kun keessa jirtullee yaada kan jijjiirachiisuu danda'u, gara gaarummaatti deebisuu kan danda'u, mucaan namaa dhugumatti qalbeeffatee kan dubbisu yoo ta'e inni guddaan isa kanaadha jechuudha. Dhiifamni kan akka Waaqayyo biyya lafa kanarra jiru. Kanaaf qulqullichi Daawit faaruu isaa irrattis Waaqayyoon dhiisadha, Waaqayyoon bira darbaadha, akka balleessa keenya, akka cubbuu keenya, akka daddarbaa keenya nutti hin lakkoofne. Kanaaf maddi dhiifamaa eenyu? Mucaan namaa dhiifama isa kamiin yoo deeme, dhiifama isa kam yoo beeke, isa Waaqayyo mucaa namaatiif biyya lafaatiif akkamiin dhiise, akkamiin bira darbeefise jedhu sana yoo akeekkate, yoo barate, dhiifama Waaqayyo sirriidhumatti maalummaa dhiifamaa Kiristoos irraa ka'uudhaan, Waaqayyo irraa ka'uudhaan yoo beeke, yoo hubate, dhugumatti haalli biyya keenya keessa jiru amma dubbii dhiifamaatiin, ilaalcha dhiifamaatiin, gaarummaa dhiifamaatiin akka raawwatu namni kamiyyuu gara sanatti akka deebi'u sun hin taasisa jechuudha. Fakkeenyummaa gaarii kamiitifuu Waaqayyoon keenya qofaadha kan fudhannu nuti. Waaqayyo hunduma caalammoo dhiifama jaalata waan ta'eef nutis akka dhiifama waliif jaalannu kitaabni kun kitaaba addaati. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos haadha keenya dubaroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee gara biyya lafaatti yennaa dhufu dhala namaa hundumaaf kuni gurraacha, kuni adiidha, kuni diimadha utuu hin jedhin, kun qomoo kana, kun qomoo sani utuu hin jedhin dhala namaa hundumaaf dhiifama gochuudhaaf akka dhufe hundumti keenya dhiifama arganne keessatti beekamaadha. Waaqayyo irraa wanti barbaadan hundi akka argattaniif kan hin arganne maaliif? Waan dhiifama hin gooneef. ይቅርታ እንግዲህ በሁላችንም ውስጥ ሊኖር የሚገባ ቃል ነው። ክርስቶስ እንዳለ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ እንዳለ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ ይቅርታ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ግቢ ውስጥ አዳራሽ በሚዘጋጀው የመጽሐፍ ምርቃት ላይ ተገኝታችሁ እንድታስመርቁ በእግዚአብሔር ስም ተጋብዛችኋል።